Cidatan deemaa jira qofaatti akka saalafa Allah wajjin haasa'uu badaan narraa eegamu. Hindandeenye ambareedu. Abbabee Magarsaa hirku mucaan kun ni bareeddi. Ola isa bakkee keessaa akka dargaggeessaa fandalalaa ooltu maalitti beektu? Isinitti immoo Lilii Oromtitti maaliif fandalaltu akka dargaggeessaa inistu? Wal dhabdee gamtaa fi inistu. What's up guys, and Robada Harra sitcom hirko party namtul is waltini qabame dhufe jira isin irraa kan eegabu video kana like gochuudha mana kana immoo hara yoo taatan channel kana subscribe gochuudha maatiita yoo kolfite an kolfeera itti comment section irratti na barreessi gara video saalafa Allah wajjin jedhe hirko Tole gaammaani cidatan deemaa jira qofaatti akka saalafa Allah wajjin haasa'uu badaan narraa eegamu namni bakka jirutti haasofne gaarii Instructor Inistu nakakaba bakka jirutti malee naasoftu miti asaasi dhufu miti hirko Inistu aste kotta asta asumanta asta adisa lakki isa wayifan jedhe gaa'elatan deemaa jira lakki gaa'elatti deemaa jirta moo gaa'elatti deemaa jira attam nagaadhaat uffata hodhachuu dhufte yoo ta'e silaasi isheen uffata hodhisiifachuu dhufte miti maal uffata qabdi isheen akka warra kaanii asitti uffattee deemtu amma narge isheenoo akkasii warra wedding planner jedhamani warra cidha keessanii karoora isinii baasu qarshii amma kana isin barbaachisa maal kana kanaaf jedhanii Mombaasaa dhattu eessa dhattu isin jedhaniitu isheedha kanneen gaddan miliyoona 13 naan jedhee aan of wallaal isini kan walii gada deemee warra fuudhu akkana miliyoona 13 45 26 37 jedhee akkasitti nama ajjeesaa wal dandeessu mirga keessan warra fedha qabuu fi hojjedha warra hin qabne kunimee miliyoona ija isaanii argaa gara fuulduraatti immoo karoora akkasii qabda kanaaf hojiidha gabaadhaa hojjedha garuu warra danda'u warra fedha isaa qabanii fi hojjechuu dandeessu malee du'e gaamma kun du'e awwaallee wati reeffa isaa boolla keessaa baamnee dhaqee fuudha. Isa mana kana keessatti maaltu ta'aa ture? Dhiisaas inistu anoo dhiifaman godheefi nan ka'e akka inni of wallaaletti nafne amma maala ta'u jettere. Abbabee Magarsaa hirku mucaan kun ni bareeddi. Galatooma. Ala roobaa miti kan jedhaaru koobintiin bakka lamattan adda siguta. Gamtaa maaltu aarse? Instructor waan isinitti maalitti beektu si wanta hojjetamaa oolu inni addana wanteessanii gatteessanii hojiin hojjettanii maamillee dhufee isin dhabaa oola isa bakkee keessaa akka dargaggeessaa fandalalaa ooltu maalitti beektu isinitti immoo rakkina yeroo darbe uumame anaaf hirkoon waan hundumaa araaraan xumurree jiru bakka hin jirretti araaraan xumurtanii jirtu waan hundumaa deebitee gaa hojii hojjechuu imbaati hirkoo wajjin walitti qabatanii imbaata Sittinima bakka ni jirretti araara an jiru abbaan mana kanaan jiru yoo teessanii hojii hojjettanii hirkoo wajjin imbaata isaa gatii kaffaltu ishee magana yuumoon ati waan sin ilaallan hojii gatii kaffaltu siini waan hin beekne hojjechaa jirta iddoo lamatti gargarsi baaseen deebisee immoo si hodhan argite nama yoo sitti hafe si wayyaa lubbuun jiraadhuuti hojii biraa hojjifadhu sibirii si hodha dawwe Maaliif fandalaltu akka dargaggeessaa inistu? Algufaa. Garuu utuu haasa'uun dargaggeessin fandalalaa. Gamtaan bullukkoo badhaafame. Projektii maalii eebbisiise? Gamtaa bariisoo bira gaafa dhikkoo. Gamtaa. Thank you. Har'a kana si barbaadee fi thank you jechuuf. Isa dhugaa dubbachuuf guyyaa galateeffannaa tan. Akkamii waxabajjii 30 fudhadhu kan. Kaardii keessii kennaan. Meeqa fidda dhibba keessaa gamtu? ati gammaduudha wanti guddaan dhugaa dubbachuuf yeroo darbee tiyyaa hojii waan itti gootee baay'ee bu'a qabeessa ta'e. Firiinsa ciramee dhumuu dide. Firiinsa baay'ee galatoomii. Siif malamma waan si ajaa'ibu immoo sii malammasiif maal tokko rakkoo. Siif immoo kabajam malama. Siif kabajam malama gamtaa. Ilaa waan baay'ees miti. Xiqqoo masa galateeffachuun barbaade. Dhugaa dubbachuuf anamma waan baay'ee naa gooteeti. Harki caalaansaa yoo jallina ta'e harki caalaansaa hinaafaa irratti yoo hundaa'e waan itti naa goote baay'ee. Isaaf jedheeni waan xiqqoo tokko.
Kan xiqqoo tokko akkuma aadaa keenyatti waa si gochuu barbaade adaraa hin tuffatin. Gamtaan tuffatin. Yoo afes rakkina. Maal? No. No. Anamma laal waan maaltu jira seeri. Anamma ati rakkata taanaan. Waa barbaadee mitan. Gaarummaa kana sitti agarsiisu. Oolmaa kanan si oolu waa sirraa barbaadee miti. Gaarummaa hojjechuutu na gammachiisa. Akkasii yaake. Siif immoo nan du'aman. Rabbi si yaake. Ati eessa akka hamminni kun dhufee sitti fayyadamuun naan galu malee nama gaarii fakkaatatti. Fagoorra. Fayyadamuun. Amilee. Gamtaa bariisoo. Maaliif rakkattaa? Lakki. Maaliif rakkattaadha? Maaliif rakkataa? Gamtaa bariisoo. Amilee. Baay'ee bareeda miti ree. Dinqii. Kan uffattee yeroo deemtu amma namni piroojeektii eebbisiistee deebitaa si. Saluma. Projektii eebbisiisne sadarbe maal ture? Booda piroojeektii abbaa barbaadee eebbisuu dandeessa. Diggisiin hin danda'amu. Wal shallamuun gaabii walitti uwwisaa ooluun hin danda'amu. Wal dhabdee gamtaa fi instuu. Tolemee maal rakkattan? Maaltu adeemaa jira mana kana keessatti? Maaltu ta'aa jira hin jedhee mana? Hirko mana kana keessatti maaltu adeemaa jira? Naree bukaata. Mana dhiisteedhaayi. Abbaan barbaade haree abbaan barbaade baase abbaan barbaade gashee abbaan barbaade. Akkamitti wanta nuyi irratti walii gallee beektu. Wantu asirratti hayaasa jira. Intirnaata yoo nan darba barbaachisaa taanaan. Akkamitti isa duwwaa miti hin argine mati maal asitti maal akka hojjetamee torbee darba maal akka sirreessine beektu mana kana keessatti eenyutu eenyuun deebisaa eenyutu eenyuun jiraachuu keessan dirqama eenyutu jedhee Hirko anarratti kanamu Dhiifama. anarratti dhagaa darbattaa Dhiifama. Maali gamtaa akkamitti akkas na goota tana? Maali yoo wal dhaggeeffatan? Inistiraaktar anarratti dhagaa darbattu? walirratti darbachuu jalqabne si jalqabe anarratti ormaajin taate anarratti mana kana keessatti anarratti dhagaa darbattu. gamtaa Anarratti. gamtaan maal hojii deebi'as Takkaalinya tasam gamtaan maaf deebi'ee gaaffii keenya. Anaaf hirkoon waan hundumaa araaraan xumurree jiru. Gamtaan ammas ni ari'ame. Inistiraaktar mee obsaasin nama guddaadhaan biyya kana keessatti kan naan galleen isa jaarsis ijoolleenis wal duukaa waccituudha. Maa waliin dhaggeeffanuudhaan? Maali irratti akka wal dhabnellee maa waliin dhaggeeffanu? Mee gamtamee rakkina kee dubbadhu mee ati? Galatoomaa carraa kana. Ulfaadhaa. Jalqaba. Wanti guddaan mana kana keessatti ta'e fonqolchatu geggeeffame. Fonqolchatu ana irratti utuun addana si bira taa'aa jiruuti fonqolchi ana duubarratti geggeeffame asitti. Fonqolcha maali? Ani hojii kootti deebi'ee argiteetti sababii kootiif waan meeqa akka sirrachaa jiru. Ani addanaan si wajjin dhimma hojii mari'adhaa asii iddoo kanuma buusanii na eegan. Beektaati eenyu akka bakka bu'e? Hin beektu. Nama biraatu galee inistiraaktar. Nama biraatu bakka bu'ee kan kodhiis siif iyyuu moo nafu maaliif eessa akka isaan turan hin beeknu. Ani illee beeka gaasitu hin beeku. Leenjiirra turanii siif iyyuu namni qophaa'eeraa jedhan iddoo kee fonqolcha kanaaf hojii barbaaddadhu ba'iiti. Akkasitti fufnaan obboleessoo manni kun maqaan isaan jijjiiramu. Mee inistiraaktarii sin dubbadhaa. gamtaan maal hojjeta mana kana keessa gamtaan maal hojjeta yeroo darbee waan meeqa godhe nuti hojii jalqabnaan hojii seera malee hojjetu jedhee qaama biraan irratti fida. Yeroo darbee tuwwan na deemu fidee birrii nu saamsisa barbaade. Waan barbaade godha maal hojjeta hin deemne gamtaan. Eenyutu deebisise hin jedhu naan mareetteetta. Mana kana keessatti abbaan barbaade gashuu abbaan barbaade hari'uu nan danda'a. Setti nama dhaggeeffadhu. Dibaabee hirkoo jalatti abbaa barbaadee fiddee as keessa wajjin hin sirbitamti. Abbaa barbaadee fiddee wajjin mana kana keessa akkasitti naannoftan. Nama barbaachisu nama hojii hojjetu nama sirna kana jala bulu nama dibaabee hirkoof seera isaa wajjin walii galu. Nama of qabaa hin dadhabdu inistiraaktar inni urgufamina. Of qabaati. Kana caalaa utuu urgufame iyyuu gochi keessa hojii keessanii akka lafa kana gangaradhu na taasisa. Sitti nama dhaggeeffatu nama nagaa nama hojii hojjetu nama hojii hojjechaa jira. Yoona kophee 2-3 hodhee baase. Hojii hojjechaa jira gamtaan iddoon qabu geggeesseera. Siroo itti anaafatiin mari'an.
Hinta utaan ani ol fudhattee baata. Ol fudhattee baata mana kana keessa. Anis mu. Gamta sirri jettenis. Maal leenjiin dhumeera. Dhumeera. Maal waraqaa ragaalaattanii fi geggeessaa saaraa dhufaa jiru. Jaarsoliidhaan anasitti mee marga qabannee dhufne. Akka sirna gadaa akka sirna Oromoon jaarsolii shan fidee. Bullukkoo qabadhee dhufee araara buusa isaa wajjin. Waan hundumtuu iddoo dhaabbatee ture iddootti deebi'ee dhiifama gaafadhee dhiifama naa godhee iddootti deebi'ee sirni keenya iddootti deebi'ee. Innis waan hundumaa dudduubatti deebistanii balleessaa isa kanaan duraati nama ceephaa'uudhaaf maaloodha wanti kun? Inchimoo isinii dhiisnee deemuu dandeenya naaf isinii dhiisnee deemuu dandeenya. Hin kufa dhaabbata. Hin kufa. Hin deemna moo naaf. Hin dhiisnee deemna. Rakkina qabu nan fura moo harma tumoo fura. Bon. Wow. Instructor irraa taayitaan ni deema. Video irraaf qabadhee dhufee kanan gammaa daawwatan ture. Hanga deebinee video biraa wal arginu immoo peace out.